Raadiyoo Simbirtuu. Adoolessa 13 guyyaan saammoo kamisa bara 2016 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kun qophii Simbirtuu guyyaa har'aa kan isinii darbu qophii torbeeti. Qophii keenya har'aatiin kan dhiyeessinu oduu fi qophii imalaati. Qophiin imalaa keenya har'aa kan inni xiyyeeffatu haala yeroo Oromiyaa keessatti deemaa jiru irratti dargaggoo miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo ta'e waliinidha. Sirboonni isin bohaarsu jennus qaama sagantaa keenyaati. Maarreen yoo waliin turtan itti gammaddu kan jedhu abdii qabna. Amma gara oduutti. Harargee bahaa aanaa qumbii keessatti poolisoonni naannoo Sumaaleetii hidhatanii daangaa cehan siiviloota Oromoo hedduu ajjeesaa jiru. Qabeenyi lakkoofsi isaa hin beekamne immoo saamameera guyyoota 3 darban kana keessatti. Wiixata darbe poolisoonni federaalaan leenjifaman garuu immoo kan naannoo Sumaaleetii jedhaman Oromiyaatti daangaa cehanii jiraatota aanaa qumbii keessa lolaa jiru. Keessattuu immoo naannoo Miinoo jedhamutti guyyoota darban 3 kana keessatti hunda lolli guddaatu gaggeeffamaa jira. Liyyuu Haayiliin sun meeshaa hammayyaa kan hidhatan yoggaa ta'u jiraattonni aanaa sanaa immoo mootummaa Itoophiyaatiin kan qaqawwee fi uleerree harkaa qaata guurameera. Kanaaf ofirraa qolachaan jiranii jedhame. Maddi keenya sodaadhaaf sagalee fi maqaa keeyyanaa fi niminaa jedhan namoonni hedduun du'anii gariin immoo madaaniiru jedhu. Hanga ammaatti yoo xinnaate Oromoonni 21 ajjeefamaniiru Liyyuu Haayilii kanaatiin. Poolisoonni kun nama argatan yeroo ajjeesan qabeenya argatan immoo saamanii fudhataa jiru jedhame. Qabeenyi saamame oduun kun qophaa'etti namni shalaguu hin danda'amne. Uummanni aanicha keessa jiraatan qeerraa hedduun isaanii buqqa'aa jiru sodaarraa kan ka'e. Harki caalaan du'aa jiranii daa'imman manguddootaa fi dubartootadha jedhama. Hanga oduun kun qophaa'etti mootummaa Oromiyaas haa ta'u kan federaalaa akkasumas kan naannoo Sumaalee waan kanarratti kan isaan xinbiis jedhan hin dhaga'amne. Koree gaaffii uummata Walqaayitti Xaganee Tigraay keessaa ba'uu hordoftuu qabuu sababeeffachuudhaan waldhabdeen Gondor keessatti uummataa fi mootummaa Itoophiyaa jidduutti dhalate ammas akkuma itti fufetti jira. Humnoonni tikaa mootummaa federaalaa fi kan naannoo Tigraay eengadda kibxata ture kan isaan namoota uummata Walqaayitti Xaganee of harkaa qabu jedhan qabuudhaaf gara magaalaa Gondoritti seenan. Televiizyinii Itoophiyaa yookaan immoo EBC'n akka jedhetti tuuta farra goolessitummaa biyyoolessaa fi poolisii federaalaa hin turre kan dubbicha of harkaatii qabu. Tika adda bilisummaa uummata Tigraay fi naannoo Itoophiyaa malee. Kibxata darbe humni tikaa fi basaasa Tigraay irraati namoota gaaffii uummataa Walqaayitti Xaganee kana of harkaatii qabuu qabna jedhanii Gondor seenanii. Mana namoota jedhan sana marsanii garuu ergachuu hin dandeenye. Humna tikaa mootummaa fi uummata irraati kan du'an jiru. Haala naannoo sanaa ifatti qulqulleeffachuun rakkisaadha jedhe oduun nu gahaa jiru. Uummanni Walqaayitti nuti Amaara malee Tigraay miti jedhanii gaaffii erga kaasanii bubbulaniiru. Dhumarratti Itoophiyaa keessatti walquunnamtiin hawaasaa guyyoota 5 darban keessatti cufame ammallee guutummaa guutuutti hin banamne. Eengadda galgalarraa eegalee amma tokkollee fooyya'aa jira. Mootummaan sababa qormaanni biyyoolessaa kutaa 12ffaa kennamaa jiru waan hatameef akka isaan hin jeeqneefidha jedhe. Keessaa fi alaan warri kana furshii godhan immoo mootummaan umti mataan saayyuu sagalee uummataa fi yaada isaanii ukkaamsuudhaaf waan sababeeffatedha ittiin jedhu. Sanas ta'e kana televiizyinii, reediyoo, feesbuukii, vaayibarii fi marsariitiin mootummaan hin feene ammas cufamaniitu jiru. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya irraa kanumadha. Sirba kanaan gara qophii imalaatti dabarra. Wali barre, uumamata keenaa garree, wali boonsiftuu jaalala, namta ufamtuu seenaa, haala mallikee hundaanadha, har'allee kalee deengata, eegisee mataan jaaladhe, eenyusi qopheessu bara. Sabboontu yaa koodholee, oromti biito, sabboontu yaa koodholee, si dagartee, yoomuu si maleen ta'uu. Lubbuunko rabbii kiyya naaf kenne suma dhufu.
kiyya kottu karaarra dhaabbee yoonsi jaallachuu yoomsitti qaanfee yoonsi jaallachuu si furtuun onnee kun biyya jiru koo kottu jaalallee kun sila gartuun koo yabu haarsituu kottu kottu yalee kottu kottu naafsi madee hunduu naannoo kooftu yoonsi arguun obsaa sila bombooyaa kanaaf na deebisaa sima tolfaa waan ofii yoomuu walitti boontuu iftuu godhadhumaa koota iftuu. Fakkeessi tubaanuma Injala kiftuu fibsita Injala eenyusiinki Sabboontu sanyii gootota Hundi si arguu koolata Si arguu hedduu sassabta Yoomuma dhuunfaa gosi Asii kabanaan qabda Waliin bareedna Mootiin mana baagada Sanyii sabboona Jaalalli kan koof kan kee Yoomummoo fa'u Hin kuufu garoo jakee laali Yoomiyyuu ta'u Jalala keenya deemuuf yoo carraa geesse Rabbiin mijeessaa nuuf akeeka Kanaaf shakkii malee waliin jiraannaa jaalalaa mi'ooftuu dachaa walumaan raaqnaa duulullee wal faana Wal kunuunsuun kunuun garra geenye Fiignu sutaalullee bufuudhunoofne Kaan sinchiisraa barkaa karoorri keenya Taabnullee jaalalaa qabeenya Kolfidee gammannaa waliin kufarraa Dhaggeeffattoota keenya amma kan dhiyaatu qophii imalaati. Qophiin imalaa keenya irraa kan xiyyeeffatu haala biyya keessaa mootummaan Itoophiyaa itti jiru irrattidha. Keessattuu immoo waa'ee Finfinnee fi magaalota Oromiyaa adda addaa keessatti mana diigaa jiraachuusaa hawaasa keessatti shakkii uumuudhaaf waan inni godhaa jiruu fi maqaa misoomaatiin yookaan immoo fedhii uummataan guutaa jira jechuudhaan wanta inni raawwataa jiru nama nutti himudha. Keessummaan keenya irraa kutaa lammaffaa fi isa xumuraatu dhiyaata. Dargaggoo Noolee Kaabbaa. Itti fufna Noolee mee galatoomi gaa. Amma yoggaa mana diigaa jiran kana dhugumaa warra akka mootummaan jedhu seeraan ala ijaarratanii warra jedhan abbaaf illee haa ta'u saba kamirraa illee haa dhufu. Waa tokko barbaada asirratti waan mana seera alaa jedhu. Akka aadaa Oromootti Oromoon gosaaf lafa qabaa abbaan ilma lafa walii kenna. Fakkeenyaaf gosti tokko gaafa deemee lafa qabatu lafallee lafatti hambisa. Fakkeenyaaf Oromiyaa keessa Amboo kan jiru hambaa lafaati. Ilmaan Maccaa keessaa yeroo warri kaan deeman giddu galatti kuttaayee warri jedhaman kun Amboo kana hambaa godhanii ibsatan. Kun immoo godee Oromiyaa isa hin jira. Maali kuni goota warra duulee fi warra diina biyyataa deemsu. Booda lafa immoo laatamu. Lafa uummanni beekaa Oromoo ta'e tokko booda awwaalamu Kiristaanaa yookiin immoo Kaabbaa jedhu. Isa kana kennuu fayyadu lafa sammata Oromoo lafa akka gosaati. Warri tokko immoo lafa gaafa qabaatu abbaa fi ilmi iddoo wal qubachi yookiin ilma isaa iddoo lafa qaba jedhu. Amma gaafuma heera biyya kanaatu maal jedhanii amma abbaan lafa isaa ilmaaf dabarcha akka dandeenyetti heera biyya kanaatu uummata keenyaaf gaaffii kan ta'e isa kanadha. Aadaa keenya giddu galeessa kan godhatee duudhaa fi seenaa uummata Oromoo kan giddu galeessa kan hin godhanne heerri biyya kanaa dhabsiin dambii biyya kanaa gaaffii jiraa'u kan isaan itti jechuudha. Fakkeenyaaf abbaan lafa qaba taanaan akka aadaa Oromootti ilmi hangatti ka'eedhaan hin bahu karaa mirgaan sulatti isaaf laatama boroof balbala jedhame. Abbaanii akka aadaa Oromootti lafa itti mana ijaarratu kennuutti dirqamadha jechuudha. Har'a garuu ilmi tokko yoo abbaarraa fuudhee lafa mana irratti ijaarrate mana seeraan alaa jedha mootummaan. Kanaaf immoo mootummaa sanatu mootummaa seeraan alaati. Mootummaa kurkurtuu mootummaa biyya namaa keessa biyya keenya dhufte waan ta'eef mootummaan seera hin qabne jechuun dandeessu jechuudha ilma Oromoo tokko. Maaliif lafa abbaa isaa irratti lafa gosa isaa irratti lafa warra isaa irratti ijaarrachuuf gadaan Oromoo isaa eeyyamti aadaan Oromoo isaa eeyyamti. Kanaaf immoo hin dandeessu jechuudha mootummaan seera hin qabne. Ofii isheetti seera hin qabu malee namni mana ijaarrate nama seeraati. Namni tokko immoo gahee umurii isaa laatee mana ijaarrachuufis mirga qaba. Akka jechuun kun yakka dhugaatii keessatti ilaalamuu waan danda'udha. Namni tokko bakka hin qabu taanaan
taanaan fakkeenyaaf diisiisii genocide yoo daguggaa sanyii dhokkataa ta'e kan jedhamu isa kanadha. Fakkeenyaaf hojjetaan mootummaa tokko miindaa gaa argatee mana ijaarratee itti hin galu taanaan umurri isaa guutuu utuu gaa'ela hin godhatin utuu ala hin godhatin yoo hafe daguggaa sanyii godhe. Har'a fakkeenyaaf ilmi Oromoo tokko mana hin ijaarranne jechuun maal jechuudha? Hawaasa ammaa naannoo Finfinnee manni diigamu kana barii ganamaa yeroo ta'u hawaasni marti hiriiree bakkee dhaabataa oola. Taasisni biyya kana. Keessumaa naannoo hawaasni Oromoo baay'ee tokko taasisni argamu. Dhummaanni kan argisiisu hawaasni kun yaaddoo jireenyaa keessatti jira. Daguggaa sanyii dhokataadha. Kanaan immoo maal jedhu Oromiyaa keessa deemanii fakkeenyaaf biiroon da'umsa dhowwu. Dargaggoon Oromoo hawaasni Oromoo akka waliin oolleef biiroo 1,400 ol parsantiidhaan parsantii 98 Oromiyaa keessatti biiroon da'umsa dhowwu. Akkan siin jedhachaa jiru kan Oromiyaa keessa biiroo 1,400 ol yeroo ta'u naannoo Amaaraa keessa biiroo 36 naannoo Kibbaa keessa 12 kanarraa kanatti walfaan 1,3. Naannoon sunis dhiyeenyadha kan isaan amma Finfinnee jala gadhiisatee handaararradha bakka durii illee miti. Isaan kuni manneen immoo 97 as ijaaraman. Amma hawaasni keenya waan diinaa kanarratti dammaqee haaraan hojii hojjetee gara magaalaa Finfinnee kana keessatti dhiibbaa uummata Oromoo irratti godhamaa kana kan balaaleffachuu jalqabeera. Fakkeenyaaf boolee gurguraatti yeroo sadii dura waan hin arge tokko hin jiru. Ijoollee hiriyoota ni qabu nam lamatu boolee gurguraa keessa mana gurguree ba'e. Maaliifiin jedheen maqaan isaanii afaan Oromoo waan ta'eef homaatu ibsaan nuuf hin galu bishaanis nuuf hin galchanii akkasii jedhan. Amma namoonni maqaan isaanii maqaa afaan Oromoo ta'e lafatti yoo qabeenya qabaatee bitee ibsaan hin galuu fi ibsaan irraa bada akka Oromoon achi keessaa gadhiisee ba'u taasisuu. Haala nammoo maalitti fidanii naannolee dhiyeenyi Finfinneetti dabalamtan keessaa uummata Oromootii mana seeraa alaa jedhanii keessaa deemuu. Akkamitti faa jedhu namni Oromoo tokko yeroo hundumtuuyyuu kutee mootummaan dirqamaan lafa waan sirraan jedhu waan godhu waan seera saanam lama sadii yoo laate namoota akkasiitiin kan jedhan. Maaliif waan barbaadan sana irratti hojjetu isaanii nama irratti darbii godhan kan qabeenyaa hin qabne kan raayifoodhaan miidhame taasisanii fayyadamu. Mootummaa kanatu mootummaa seeraan alaati. Mootummaa aadaa keenya jedhe duudhaa keenya jedheen abbaan ilmaaf lafa laate akkirratti jijjiirra. Yeroo balbala akka kennu kan hin beekne mootummaa seeraan alaa mootummaa qabuun fudhamte uummati keenya uummata seerawaadha. Uummata biyya abbaa sanatti mana ijaarratu mirga qabudha. Uummata biyya keessa jiraatu mirga qabudha. Uummata biyya keessa akka fedhe socho'u. Mana bakka irraa diigan kana abbaa qabeenyaaf kennaa jiru moo? Akka isaan jedhanitti abbaa qabeenyaaf fudhateedha. Garuu immoo wanti kun abbaa qabeenyaa miti. Abbaa qabeenyaa kan jedhamu kun yookiin nama horaa gahee qabeenya qabaatee hawaa biyyattii baay'atatti deema tokko namummaa tokko permeessanii abbaa qabeenyaa jedhanii laatti malee. Maaliif namootichi keessaa kallattiidhaan irraa buqqisuutti seeritti ta'e waan hunda golgaan arganne amma dhiisanii irra darbe. Warra kaan immoo akkas jedhu namoota qabu isaan kana waan biraa godhu nama kana fidanii qabu dura jechuudha qabu malee abbaan qabeenyaa tokko as gidduu achi darbee wayii hojjetaan isaan jedhu. Wanti kun amma godinoota adda addaa keessattis Oromiyaa keessatti mul'ataa jira ammoo Finfinnee qofadha. Hundatti Oromiyaa keessatti bakka garaagaraatti deemanii manni kun mana seeraan alaa jiru. Kaabineen isaanii immoo lafa as jira jechuudha. Kaartaa pilaanii maqaa haadha manaatiin maqaa ijoollee maqaa firaatiin bichisiise ittiin lafa daldalaa. Tole kun amma magaalaa irratti uummata irra kan godhamaa jirudha. Akka walii galaatti immoo mootummaan maal godhaa jira hawaasa keessatti? Dhagaa bu'uuraa fi magaalota adda addaatti yeroo si'a lama deddeebisanii buusanii jira namni adda addaa. Nama hidhaatii baasanii namni nagaan bahee galee akka garaa isaatti waraannis Oromiyaa irraa bobba'ee fedhii uummataatiin jedhanis dhuguma guutaafii jiru. Kuni wanna dharaati wanna dhugaarraa fagaateedha. Amma Oromiyaa keessa dargaggeessi Oromoo hin adamsamaa galgala hin bahu. Guyyaan karaarraa akka arge deemuu danda'u. Rifeensi isaa yoo martuu yoo ol dheereffatee yoo haree filatee karaarra hin deemu. Qorataan akka beekama. Namni hedduun immoo amma eessa buuteen isaanii kan beekamu fakkeenyaaf kanan beeku ofii kootti jechuudha. Hiriyyoon iddoo isaan bu'an mataa isaa ani hin beeku iddoo isaan jiranitti. Amma fakkeenyaaf Chibbiroo Eebbimaa Mucaan jedhamu tokko Gammachiis Mucaan jedhamu Lakkisaa Beenyaa Mucaan jedhamu maraatoon illee mana qabxee keessatti nama qalbii hin qabu qalbii dabarsee qabanii nama karaarra deemu qabu hundi nama barbaadan sakatta'u. Mana namaa seera malee sakatta'a yoo barbaade kadhaa shamizii uffatee dhufaa ukkaamsa konkolaataadhaan fudhatee deemee iddootti jiru hin beekamu. Amma hawaasni gara Ambootti deemanii Amboodhaan maatiitu sin argaa jedhanii tabbataatti alam kanaan akka jedhamu maatii fa'irraa fageessu jechuudha. Yoo barbaadan kan bahaa geessanii qalbii dhaabbahat fageessanii maatiin illee kan arginu. Mirga namaallee namatti darbee warra waa qablatti dabee jedhama malee nageenya homtuu hin jiru. Amma Shaashamannee keessatti hawaasni kan qabellee naannillee nam tokko yoo ajjeessu
shantamaa ni kennama jedhan. Yoo waraantan immoo 5,000. Maallaqa namaa kennu yoo Oromoo waraanan meeqa fudhatu? Nam tokko yoo waraanan 5,000 nam tokko yoo ajjeesan immoo 50. Lubbuu namaatti bitmanii akka kana. Bineensuma horiidhaan adamsan ta'e jechuudha Oromoon. Adamooti kun maayinni uummaticha sodaachisuuf wanta yaadame kuni achitti malee kan raawwate golee Oromoo yaamarratti hundatti raawwatu jechuudha. Kana qofa miti maan Oromoo barbaadan karaarraa butu yoo barbaadan achitti bakkeetti darbu yoo barbaadan konkolaataadhaan rukutu yoo barbaadan immoo namoota basaasaa keenyaaf namoonni sabboontonni biyya keessatti amma homaa hojjechuu akka hin dandeenye godhu. Namni tokko yoo sabboonummaa isaa beekan kan barbaadan nama hawaasni baay'ee dhaga'u yoo ta'e nama kana yoo miina summanni fa'aa yoo jedhan intis gochuu. Kanaaf inni hawaasa wajjin haa ta'uu danda'u. Hawaasni yoo nagaa qabee akka qabeessa gaafate maalaa ta'e jedhuuni yoo barbaadan immoo isaanii basaasatti gadhiisee yoo nagaa gaafatan basaasaadha jedhanii yookiin namoota biroodhaan gara keenya ta'ee rafaa jedhanii kanneen haasaa amma godhanii toftaalee hedduudhaan. Nama hawaasa biratti jaalatamu malaatiin itti michoomanii yookaan nagaa gaafatanii booda immoo karaa duubaa inni nama keenyadha jechisiisanii olola irratti dubbachiisu jechuu keeti. Malee akka mootummaatti hin jiru. Amma harma jigee jedhee Oromoon gaafa mammaafu amma kana dhaabbatee nama qonnaan bulaan gibira isaanii alaan dhaabu. Taa'utti deebilee yoo waaman namni jalaa qabu. Waltajjii yoo waaman namni isaanii qabu. Kanaafiyyuu mootummaan yoo baay'ee namna waraanaatiin namoota sabboon akkas godhee jedhanii waan dura hojii isaanii malee hawaasa tokko uummata wajjin waan hojjetanii qaban. Yoo baatee dhagaa bu'uuraa deemanii ka'anii nama 4-5 iddoo sana dhaaban dura qarshiidhaan mootummaa waa horii hin qabne kana namoota sobanii waa filatanii fa'aa namoota qalbiidhaan miidhaman kan fa'aa saboota isaanii kan ammoo Oromiyaa keessaa qaban nama kan caala iddoo sana dhaabanii isaanuma kanaanii akka waan jila wayii gaggeessanii akka waan sagantaa wayii gaggeessanii fakkeenyaaf buufata xiyyaara Dambidolloo qalbii hawaasaa hatu waa'ee yaadan barreen gaddaa banne kan jedhan waan haaraa kan hin taane. Buufanni xiyyaaraa Dambiidolloos kan ta'e kan naqamtee durummaa jira kan jimmaallee dur ture. Mootummaa kana keessa dhaabbate malee gara dargii dhumarra dhaabbate malee jedhama. Kan Dambiidolloo sana cirracha illee hin qabu lafuma qonnaa xaafiif qophaa'ee fakkaata bishaan irra ciisee kan naqee irra qubatee sayyuu xiyyaara dhoqqeen qabatee ka'uu dadhabe. Kana qabtee immoo obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny bara darbe wayita filannoo dhagaa bu'uuraa kaa'anii darban. Amma immoo obbo Muktaar irra deebi'anii si'a lammataa irra kaa'ani. Maa jechuudha kun? Kun hawaasaan jirraa haamilee mataa qabsuuf waanuma olola miidiyaa isaaniif ta'u akkasii goona jechuuf malee waan dhugaa waan godhanis warra waa gochuu danda'us miti isaan. Barreen gaddaa yeroo sana dhagaa kaa'uun Oromiyaa irratti mormitoonni filannoo irratti Itoophiyaa iyyuu walumaa galatti qabamu jennee kan qabamu miti jennaan karaa Ambootii kaasanii daandii baaburaa galaa jiran hojichis hin jiru waaqa ammaa kun tokko kan naqamtee kan jedhamu kun immoo mootummaa kana dhaabbachuu buufata xiyyaaraa buute jedhe. Dhagaan tokko immoo biyya kamittuu waan lama yeroo lama deebi'amee kaa'amu mootummaan ololumaa fi olola miidiyaa waan isaaniif godhuu fi hawaasni akka hin beeknetti irra deddeebiin goryoo waan yaadamedha malee. Kana qofa miti naqamteeti fakkeenyaaf mootummaan dargii achi keessaa gommistaa kan jedhamu warshaan akka sibiilaa dargiin dhaabee akkuma hojii jalqabaa jiru. Mootummichi ture. Kan amma isaan fudhataniidha kan isaan dhaabatti galchan. Ammallee warshaa sana warshaa gommistaa jedhamu sana deebisnee isinii bannaa jedhanii amma fakkeenyaaf magaalaa Naqamtee naannoo Naamordaatiin gadadha jedhamu gommistaa jedhamee waamamu. Inni akka jedhamuuf maalirraa ka'eetii mootummaan dargii achitti warshaa gommistaa dhaabee guutuu magaalaa Naqamtee sochoosuu kan danda'u immoo jenereetara guddaa kan wayita isaan badu tajaajilu magaalaa Naqamtee galchee ture yeroo durii jechuudha. Kanallee barreen gaddaas ta'e barana deemanillee kana isinii gochuuf deemna jedhanii haasan. Warshaa kana keessa godhatanii isuma durii of yaaraa fidatanii sirrii isaniif immoo hawaasatu hin beekamu lafa maqaa sanallee achirraa ka'e gommistaa jedhee waamala. Naannoo ayyaan tuqaa dhiqimsaa mordaa fa'u gadaa hin waaqeffatanii. Isa dursaaman kuufanii waa hambaa isaan beeksa akka waan wannoo ta'etti kan isaanii godhatan. Amma daandii baadiyyaa waan jedhan kun jedhama fakkeenyaaf. Ranna kana laaqisaatiif uummata kan hin dabarsinedha uummanni kan irra deemu. Kun immoo waasaatiif uummanni kan irra deemu. Garuu maayini doozarii dhuma keessa baasanii waanuma lafa haadhu kana konkolaataa keessa dabarsanii isa kanaan uummata afaan faajjisuu yookiin akka waan daandii hojjetanii kun ololumaaf qofa malee misoomni waan jedhamu tokko misooma kan misooman kan isaan misoomni jedhanii safarataniif isaan matataniif dhuguma misoomaniiru guddataniiru isaan.
Dhaggeeffattoota keenya dargaggoo Noolee Buttaa miseensa qeerroo faana haasaarra jira. Uummatarraa deeggarsa argachuuf kan jedhu tokko kaafteetta. Garuu maaliif uummatarraa akka deeggarsa argattu barbaade akkas afaarsa? Daandii galchuun, buufata xiyyaaraa tolchuun, mana yaalaa galchuun, mana barumsaa tolchuun, uummata seera fuulduratti tajaajila haqaa kennuuf kennisiisuufiin gaheedhuma mootummaa tokkoo miti. Waanuma dirqama irra jiru bahuun uf dhaadessuu barbaachisaa? Maaliif wanta godhuu qabudha? Wanta godhuu hin qabne miti kan inni godhe. Sababa alagummaa sanaa fidama. Sababa mootummaa alagaa ta'eefini ishee kana yuun toleen isinii godheedhaafidha kan inni of dhaadessu. Akka ani ilaalutti malee waan ittiin of tuuluun isarra jirus miti kun. Kun waanuma hojjechuu qabu hojjete utuu ta'ee. Garuu mootummaan kun tokko maaliif deeggarsa uummataa barbaade kanaaf of dhaadessaa inni jedhu mootummaa laphee uummataa seene yookaan mootummaa kallachaa mootummaa uummanni fedhii isaatiin dhaabbate osoo hin taane mootummaa qaama alagaa bakka buute isa keessa teessu. Mootummaa matalaafatti mootummaa ergamtuu alagaa ergamtu waan taateef matalaafatti jechuudha. Yeroo hundi xiinsammuu yookiin immoo qalbiidhaan miidhamu saayikoloojikaadha. Kanaaf xinnaanattee uummata kana mursiifachuun malee uummanni laphee isheetti mootummaa qorqee ilaalee hin beeku jechuudha waggoota kana mara. Mootummaan kunis mootummaa waggaa 20. Isaan mootummaa keenya dargaggeessa ta'ee jiru. Immoo biyyeetti mootummaan haga kana uummata dhiitu biyya abbaa jirree waan taateef. Kanaafiyyuu mootummaa alagaati. Mootummaa gabroonfataadha mootummaa naga kana uummatarra turu jedhaa jechuudha. Anis ijoolleen asuus warri sirna kana keessatti guddanne kuni mootummaa akka heera gadaatti aangoo walii laatu biyya guddisu dhaloonni keessatti waan fedhe haasawee dubbatee hojjetee roomee jiraachuu danda'u uummatti kana barbaada jechuudha. Kanaaf inni garumaan bitaa fi murna barbaade wajjin diinagdee horatee hawaasicharraa immoo deeggarsa harka rukuttaa bu'aa dhuunfaa isa duukaa coofanii itti fakkaatanii akkas hojii bulan. Kanaaf of dhaadessu maqaan misooma amaluma baay'ee jedheen ilaala. Karakkinoota amma jedhaman kana egaa keessaa bahuudhaaf Oromoon biyya keessaa qabsootti jirtan. Inni alaa maal godhuu qaba? Amma dhugaa tokko dubbachuuf qeerroon biyya keessaa gaafa sochii gaggeessu qeerroon miseensa warra paartii koongireesii ta'ee jira. Qeerroon baay'een isaa immoo irra jireessaan adda bilisummaa Oromoodha kan isaan beekan. Qeerroon walumaa galatti dhaaba kana sanaan bilisummaa walabummaa birmadummaa barbaada hawaasni keenya waliin. Kanaaf inni jalqabaa paartiin Oromoo yoo danda'ame gara tokkummaa'utti dhufuu. Yoo ta'uu baate immoo wal cina hiriiranii maqaa wal balleessuu yookiis immoo inni tokko isa tokko irra aanee darbuu caala wal utubanii wal faana hojjechuun waaqessa ta'aa jedhee gama paartiilee Oromoo jiranii wal qeequu caalaa diinagdee wal loluuf miidiyaalee hawaasaatiin haa ta'u haala ta'u namni tokko akka wanti banee hayyoota paartii tokko arrabsu yookiin maalisu caalaa diina kana irratti qofa inni guddaa yoo xiyyeeffannee jedhee kanan ilaala. Inni kun paartiilee siyaasaa Oromoo maraaf wannan qabudha. Maaliif qeerroon biyya keessaa bilisummaa walabummaa birmadummaa barbaada. Biyya kana keessa immoo qeerroon ilaalcha nu qabnu booddeessi paartii tokko hundaa'ee akka baay'ee bulchaan paartiin garaagaraa yoo hajjiraatan uumaman isaanii biyya kana keessatti karaa garaagaraa yaannee bilisuu akka dandeenyu paartiin garaagaraa hojjetaatan akka hin qabu. Aangoo walakkaa fuudhinsa shaakalaa waan ta'eef galee. Isa kanarra darbee namoota biyya alaa jiraniif kan isaan gochuu qaban. Biyya kana keessatti hawaasni keenya baay'ee kan miidhamee jiru karaa diinagdeetii waan ta'eef tumsa gochuutu isaanirraa eegama. Gara isaanii yoo biyyaa qaban bilbilanii odeeffannoo jiru itti himuu diinagdee qabaniin uummanni keenya tokkoon isaatu hin barbaachisoo ta'e waan tarkaan fudhachuu barbaachisu kamiin yoo harkaa qabaate eenyuun iyyuu namni irra jilbeenfatu hin jiru. Waan inni barbaachisaadhaan gorsuu barsiisuu keessumaayyuu diinagdeen uummata tokkoo qabsoodhaan murteessaadha waan ta'eef waan diinagdee irratti akka hojjetanidha keessumaa namoonni biyya diinagdeedhaan kuusee qaban keessa jiraatan. Inni biraan namoota biyya keessa jiruu fi mootummaan biyya keessatti kallattii garaagaraa diina bobbaasaa fakkeenyaaf sagantaa garaagaraa kan taaksimoo irratti murtaasu kan sagantaa dheeraa qayyamu kan immoo dabla jentu yookiin sirriitti jentu qaamota garaagaraa ta'ee gidduu biratti hojjetee itti uummata baasu kanarratti uummanni biyya keessatti harkaan fudhachuu danda'u qaban jira. Maaliif waan kana gara gadaa Oromoo deemsee konfurattee gadaa Oromoo keessatti maaltu jira namni ciitii uummata saaqa ta'e qofa uummataa saaqee jedhama. Namni tokko yeroo hunda nama hamachaa abaluudhaa basaasaadhaan maalidhaan miidiyaa kanatti yeroo hunda tokko. Yookiin immoo nama keenya du'ee kennee du'aa nama keenya lakkaa'uu qofa miti. Nama gabroonfata. Ofirraa hawaasni biyya keessaa hojii barbaachisu irratti wal utubuu keessumaa diinagdeedhaan. Fakkeenyaaf lafa tokko fakkeenyaaf aanaa keessa hin gandee keessaa gaafa isheen bilisa taatu bilisa taate jechuun qofa osoo hin ta'in
yang bermaksud dinegdee lafa kanarra jiru qabsoo uummata Oromoo gumaachisanii bifa oolchuun danda'amu. Qabeenya nama dhuunfaa kan hin taane kamiiniyyuu qabeenya hawaasa keenya kan ta'e uumeef dinagdee qabsoo uummata keenyaaf oolchuu danda'u. Isa hidhame ittiin gargaaru. Isa cabe ittiin wal'aansuu danda'a deemuu qabna. Fakkeenya to'annoo irraa gadhiisuu kan ta'e itti bal'ifachaa deemuu danda'u. Hawaasa uummata keenya wal barsiisuu. Hawaasni biyya keessaa barate waldaalee garaagaraa ijaarrachuu qaba. Dhumii wal'aan yoo wal keessaa hidhanne kan wal gargaaru qabu. Manda dinagdee biyya keessaa amma kasa danda'ees booddee qabaachuu qaba kalaqee jireenya jiraatan. Uumee maaliif yoo dinagdee biyya keessaa qabaate rakkoo jiru irraa wal'aansaa kan immoo qabsoo biyya keessaa baay'ee maali akkamitti garantii deemee jedhee dhaloonni wal murteessuu danda'a. Intarneetii dhuunfaatti wal bakka jiraate yoo ta'e qofa qofaatti dhuunfaatti ta'aa barbaade. Qofa qofaaf kan taane biyya keessatti guddina gama dinagdee baay'ee qabna jedhee ilaala. Gama weellistootaan maal godhuu qaban weellistoonni Oromoo yeroo baay'ee mootummaan akka namni baqatee biyyaa bahu dhiibaa jedhan. Kuni dhugaadhaan nyaanni artistoonni Oromoo kan walumaa galatti haasa'uun barbaade. Innis maali artistiin tokko weellisaa yoo ta'e wallee tokko weellisa biyyaa baqachuu barbaada yoo ta'e hundaabbachuu qaba. Nuun uummata keenya sagalee qofaan uummatuma keenya keessatti uummatuma keenya wajjin hojjechuutu nurraa eegama. Kan biraan artistoonni keenya barreessitoonni, weellistoonni, aktivistoonni, miidiyaa hawaasaa karaa garaagaraa hojjetan tokko naamusa qabaachuu qabnu ni ilaalla. Fakkeenyaaf ofii keenya nama amanamu yoo hin taane, obbolaa keenya maqattootiin kan soomni dinagdee jarran yoo ta'an, obbolawwan keenya biyya hambaa jiran goyoomsine bifa garaagaraan horii yookiin dinagdee irraa fayyadamne hanummoo deemnee bakka jumaa alan bakka sagaagala bakka hin barbaachifne yoo ta'e kuni gufuu nuti ta'a maaliif tokko yookiin waan dhuftuu keenyaaf illee nu wajjin jechuudha. Waan ilaaf ilaame qabuuf waan hin dhugne kunis homaa yoo rakkan wanti gargar akka sabaatti waan irraa fayyadamu waan hin taane namoota keenya jijjiirratti hundi jedhan kanadha. Keessumaa artistoonni baay'een qabsootiin bakka garaagaraa deemanii jireenya hin barbaachifne keessa jiraatu. Garuu hawaasni kan isaan beeku namoota akka qabanitti artistoonni namoota keenya sirreessuu qabna, fooyyessuu qabna jedheen ilaalamaa. Artistoonni baay'een ananchuuna ta'uu namoota badaadhaan yoo sochoona ta'e hawaasni keenya akka namoota gaarii qabnu nu ilaala. Kanaaf immoo nuun ofii keenya bakka namoota hin qaban nuun bakka ofii keenya ejjennoo gaarii hin qabannetti uummataan ejjennoo gaarii qabaatu jechuu dandeenya. Hawaasa keenyaaf ija ta'anii hojjennu wajjin. Kanaaf immoo akka hawaasa keessaa bakka nurraan eegamu hawaasa keessaa osoo hin baqateen hawaasa keenya akka aadaa sanuu akka aadaa fi sanuudhaaf uummata keenyaatti hojjechuun baay'ee jedha. Tole, dargaggoon Noolee Buttaa yeroo kee fudhattee haala yeroo irratti raadiyoo Simbirtuu irratti yaada badhaadhu kennitetta guddaa galatoomii. Ayyee jedhaa ulfaadha.
Ufata deebiru diinam garaanero akka garii dundu booda biyyaaf lolu akka waaqa guutu kan biyya deebitu walleele moobiltu kan biyya deebitu walleen jesoo dhiiga biyya bobboleega seenaa gootuwwani dhalootatu eega. Goota koobaani gootuma baaseenaa dhuga gamni kooyee gadi gakko eenyuun bareeda maal jedheeni sabeessa koo eegeessaa dhuga seenaa kee barsiisu dhaloota dhaamsisu imaanaa kee cimsu laakayyoo keessan hunda seenaa kee barsiisu dhaloota dhaamsisu imaanaa kee cimsu laakayyoo keessan hunda. Dhaggeeffattoota keenya qophiin har'aa jennee kanumaan xumurreerra waan nu caqastaniif horaa bulaa torbee immoo dhimma biraa qabannee walitti deebinaa bakkumaaf haala gaarii keessa kan nu turtan yeroo hundumaa hawwii keenyadha sirbattanu kanaan nagaatti kan isiniin jedhu an Dasuu Dulaati. Afuukan kooti si dhabe amma fiiti fagaatus addunyaa tanarra jalaan dhokatu amma fiite yoo dhiyaatte cinaa koo dhaabbatus osoo jaan si argu yoomulatti mudatu. Afuukan kooti si dhabe amma fiiti fagaatus addunyaa tanarra jalaan dhokatu amma fiite yoo dhiyaatte cinaa koo dhaabbatus osoo jaan si argu yoomulatti mudatu. Halkanii guyyaa fiigee gaagura damma jaaree haraafne gosoon jennee dhamaya baaboo guuree hamileen keessa gogutee cinqamee dammeessee otoo keessa kibbeekinii iccitii koo facaasee abduun koosoo fiigee dha'ee kaawwan biraa carraan koos mutu jaatee seenee addunyaa biraa abduun koosoo fiigee dha'ee kaawwan biraa carraan koos mutu jaatee seenee addunyaa biraa. Yammadaamu 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 ati naaf yammadaamu awwaalarraa. Yammadaamu 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 ati naaf yammadaamu awwaalarraa. Yoomuu mi'aan kan kee onnee koo keessan baane